Hospitaalli Kooriyaa waajjira fayyaa bulchiinsa magaalaa Shaggariif deeggarsa qorichaa taasise. Hospitaalli Kooriyaa MCM Comprehensive Specialized Hospital waajjira fayyaa bulchiinsa magaalaa Shaggariif deeggarsa qorichaa garagaraa tajaajila hawaasaaf oolu taasiseera. Sirna deeggarsichaa irratti pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii obbo Abbaaduulaa Gammadaa, hooggantuun biiroo fayyaa Oromiyaa Profeesar Natsaannat Warqinaa, itti gaafatamaan waajjira fayyaa magaalaa Shaggar obbo Abarraa Bootore fi dhimmamtoonni adda addaa argamaniiru. Sirnicha irratti haasawa kan taasisan hooggantuun biiroo fayyaa Oromiyaa Profeesar Natsaannat Warqinaa mootummaan naannoo Oromiyaa tajaajila fayyaa si'ataa walqixaa fi itti fufiinsa qabu hawaasni akka argatuuf xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuu ibsaniiru. Rakkoo dhiyeessii qorichaa jiru furuu fi hirmaannaa qooda fudhattootaa murteessaa ta'uu eeraniiru. Profeesar Natsaannat Warqinaa hospitaala Kooriyaa waliin walta'iinsa hojii tarsiimoo fayyaa cimsuu irratti waliin hojjechuun murteessaa akka ta'e kaasuun deeggarsi qorichaa taasifame kun fayyaa hawaasaa cimsuu fi shoora olaanaa qabaachuu ibsanii darsa kanaaf hospitaalli Kooriyaa galateeffataniiru. Haaromsa aadaa galma ga'iinsa badhaadhina hunda galeessaa fi badhaadhina milkeessuu beekumsa addunyaa fi dilbiiwwan mandhalee wal simsiisuun dhimma olaanaadha. Yaadamdii keenyas yaadama haala qabatamaa addunyaa fi biyya giddu galeeffateedha. Keessattuu aadaa, duudhaa fi seenaan darbaas ga'e beekumsa ogummaa fi namuusa kuufama dhaloonni akka dhaalu haala mijeessuu isaatiin guddina biyyaa ariifachiisa. Aadaan keenya sadarkaa barbaadametti bu'aa kan akka fiduu fi haala addunyaa waliin akka wal simatuuf ilaalama eda'amuutiin haaromsa aadaa cimsuun murteessaa ta'uu amanuuni. Hojiilee qabatamaan hojjetamaa jiran keessattuu haaromsa aadaa keenyaan aadaa siyaasaa keenya jijjiiruun tasgabbii siyaasaa akka uumamuuf shoorri inni qabu guddaadha. Bu'uuruma kanaan waajjirri paartii badhaadhinaa damee Oromiyaatti hooggansii fi hojjettoonni waajjirichaa dhimma haaromsa aadaa irratti mari'ataa jiru. Maree kanaanis haaromsa aadaa milkeessuu keessatti ga'een hooggansaa fi hojjetaa aanaa ta'uun keessattuu galma ga'iinsa xiyyeeffannoo haaromsa aadaa keenya kan ta'e aadaa Oromoo ceesisuu, beekumsa oomishuu, dinagdee ceesisuu, aartii Oromoo ammayyeessuu fi miidiyaa fi koominikeeshinii ammayyeessuu irratti hunduu ga'ee isaa baachuu akka qabu irratti waliigalameera. በሐረር ከተማ በ1.58 ቢሊዮን ብር ወጪ እየተገነባ የሚገኘው የሐረር ፖሊስ ሆስፒታል ማስፋፊያ ፕሮጀክት አፈጻጸም 92 በመቶ መድረሱን የፕሮጀክቱ ስራ አስኪያጅ አስታወቁ። የፕሮጀክቱ ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር ኃይሌ ገብረዋህድ እንደገለጹት በማስፋፊያው ፕሮጀክት ውስጥ ለሆስፒታል አገልግሎት የሚውሉ የተለያዩ ክፍሎችና ለባለሙያዎች መኖሪያ የሚሆኑ 2 ባለ 8 ወለል ህንጻዎች እየተገነቡ መሆኑን ገልጸዋል። ግንባታው በአጠቃላይ በ2476 ስኩዌር ካሬ ሜትር ላይ በማረፍ በመከላከያ ኮንስትራክሽን ኢንተርፕራይዝ አማካይነት እየተከናወነ ሲሆን የህንጻዎች ግንባታ በተያዘው የሥራ ዘመን ሙሉ በሙሉ ተጠናቆ ለአገልግሎት እንደሚበቁም ጠቁመዋል። ግንባታውን በተቀመጠለት የጊዜ ገደብ ለማጠናቀቅ ከባለድርሻ አካላትና ከሰራተኞች ጋር የተቀናጀ ርብርብ እየተደረገ መሆኑን ስራ አስኪያጁ አብራርተዋል። ይህ ግዙፍ የፖሊስ ሆስፒታል ግንባታ ማጠናቀቅ ለፖሊስ አባላትና ለምስራቁ የሀገሪቱ ክፍል ህብረተሰብ የላቀ የሕክምና አገልግሎት ለመስጠት ያስችላል ተብሎ ይጠበቃል።